tibbana bilchiginnaan Oromiyaa WBO'n godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti harka kennatan jechuun afuufaa ture. Dhimma kanarratti abaaboo WBO'n deebii kenneen bilchiginnaan waan facaafate makarachaa warra bobbaafate galfachaa jira jedhe. Gama biraan loltoonni sanyii Nagaasaa waliin hidhannoo hiikkatanii galan walakkaadhaa ol hidhaatti yoo nam'an kaan ammoo ajjeefamuun himame. Hoogganaan waajjira kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ammoo WBO sanyii waliin galeef carraa hojii uumneerraa jedhe. Kunis WBO Jaal Yaaddessaa waliin tibbana galeef haamilee ta'uu hime. Bilchiginnaan dhuguma carraa hojii moo carraa hidhaa, carraa bu'aa moo carraa du'aa, carraa muudamaa moo carraa muddamaa uumee fi kan jedhu bal'inaan ilaalla. Kabajamtoota hordoftoota keenya toora YouTube chaanaalii kana subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadha. Qophiin kun burjaajii bilchiginnaan milishoota miidiyaa fi faarsee bulaa fayyadamee uumaa jiru waan saaxiluuf share taasisuun namoota hedduu biraan gaha. Warri saayinsii waraanaa irratti barreessan irra deddeebiidhaan waa'ee riphee lolaa akkas jedhu. Riphee lolaan tokko biyya tokko keessatti of ijaaree loltoota leenjisee hidhachiisee bobbaasuun isaa qofaatti akka waan mootummaa injifateetti lakkaa'amaa jedhu. Mootummaan ammoo tooftaa kamiyyuu fayyadamee yoo riphee lolaa balleessuu dadhabee akka waan mo'ameetti ilaalamaa jedhu. Jecha kana warra saayinsii lolaa xiinxalantu katabee mee dhugaa jiru haa ilaallu. Bilchiginnaan waggoota 7 darban humna lafoo kumaa kitila bobbaasuun diroonii fi meeshaalee gareen qabataman raabsuun taankii fi baankii jeettii fi baajetii qopheeffatee WBO'tti duulaa ture. Duula geggeessaa tureenis kasaaraa guddaan irra gaheera. WBO isaan 7 balleessinaa jedhanis sirnicha balleessuuf kokkee isaanii qabeera. Bilchiginnaan dirree waraanaa irratti lolaan WBO akkuma injifachuu dadhabee bakka mootummoonni addunyaa jiranitti gaafa Taanzaaniyaatti mariin araaraa geggeeffame gama dippiloomaasiitiinis irra deebiin injifatameera. Sana booda bilchiginnaan tooftaa ittiin hawaasa burjaajessu uummachuutti ka'e. Kunis WBO'n waamicha abbootii gadaa fi haadholii siiqqeetiin galaa jira kan jedhu. Kanaaf ammoo miidiyaa isaa holola sobaa ittiin afuufatu qopheeffatee rakkoo naamusaatiin abaaboo WBO keessaa kan hir'ifame sanyii Nagaasaa wajjin waliigaltee raawwate. Asitti gaaffileen akka sanyiin faa maaliif qabsaa'aa turanii, eenyurratti qabsaa'aa turanii, maaliif qabsaa'anii, maaltu argamnaanis galanii, maaliif bahanii, maaliif deebi'anii jedhu kaasuu dandeessu. Deebiinsaa garuu ifaadha. Sanyii Nagaasaa shurrubbee fi toleeraan akkuma galaniin buddeen gooftaa isaanii bilchiginnaa nyaachuuf muudaman. Akka kanaan obbo Yaadasaa Nagaasaa sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa nageenyaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa, obbo Oromiyaa Rabbummaa Tasammaa hoogganaa itti aanaa abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa fi obbo Toleeraa Raggaasaa hoogganaa itti aanaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa ta'uudhaan muudaman. Isaan kun Finfinnee ta'anii akka dibbee sobaa dhahaniif muudaman. Hiree loltoota isaan wajjin galanii garuu faallaa kanaa taate. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa tibba kana turtii raadiyoo sagalee Jarmanii wajjin taasisaniin loltoota WBO sanyii Nagaasaa wajjin galaniif carraa hojii uumuu fi kunis loltoota godina Horroo Guduruu Wallaggaatti galanitti haamilee horuu himanii turan. ባለፈው ዓመት በጃል ሰኚ የሚመራው ቡድን መንግስት ያቀረበውን የሰላም ጥሪ ተቀብሎ ወደ ሰላማዊ መንገድ ገብቷል። በዛም መንግስት የቀድሞ ታጣቂዎችን በማሰልጠን ወደ መልሶ የማቋቋም ስራ ሰርቷል። በጉጂ አካባቢ በሚንቀሳቀሱ የቡድኑ አባላትም ተመሳሳይ ጥሪ ወስዶ ወደ ሰላማዊ ህይወት መለስ ችሏል። ትላንትናም በተመሳሳይ ሁኔታ በሆሮ ጉድሩ ወለጋ የሚንቀሳቀሱ ሰላማዊ ጥሪን ተከትሎ መግባት ችሏል። ይሄ በተመሳሳይ ሁኔታ በሁሉም የኦሮሚያ ዞኖች በሚባል ደረጃ እየገቡ መሆኑን የሚያመለክተውና dhugaan jiru garuu kanaaf faallaadha. Miidiyaaleen walabaa hedduun loltoonni sanyii Nagaasaa wajjin galan ajjeefamaa, hidhamaa, hiraarfamaa, kaan ammoo dhiifama gaafatanii gara WBO'tti deebi'aa turuu gabaasaa turaniiru. Mee akka fakkeenyaatti ragaa xiinxalaan siyaasaa Jawaar Mohaammed waxabajjii 8 karaa miidiyaa hawaasummaa isaa qoode haa ilaallu. Namni siyaasaa Jawaar Mohaammed barreeffama isaa booddee loltoota WBO tibba darbe galanii mata duree jedhuun eegalee dubbiin loltoota kanaa akkuma shakkine taatee jedhe. Jawaar Mohaammed
Jawaar Mohaammed odeeffannoowwan kana jalqaba loltootaa fi qondaalota WBO galan irraa itti aansee waajjira abbaa alangaa Oromiyaa fi mana murtii irraa iyyaafachuun mirkaneeffachuu ibse. Akka inni maddeen kana wabeeffachuun maxxansetti loltoonni 1752 sanyii Nagaasaa fi waayilota isaa wajjin galanii mooraa leenjii Bilxiginnaa Bulbulaa fi Sanqalleetti haaromsa fudhataa turan keessaa loltoonni 343 himanni irratti banamee murtiin waggaa 6 hanga umurii guutuu itti murtaa'eera. Kanaaf kan armaan olitti gaaffii hojiidha moo hidhaadhaa, bu'aadha moo du'aa, muudama moo muddamaa kan Bilxiginnaan badhaasu jennee obbo Hailuu Addunyaaf kaafne. Barreeffama Jawaarittan isin deebisa. Maxxansichi loltoonni 2 reebicha cimaa humnoonni Bilxiginnaa irratti raawwataniin du'uu fi kanneen biroon 2 ammoo qaamni isaanii hedduu miidhamuun adeemsalee dadhabanii dhaddacha hordofuu dadhabuu isaanii ibsa. Muraasni hafan haaromsa fudhatanii koomishiniin qarshii 90,000 deebisanii dhaabuuf isaanii kennamus baankiin siinqee jalaa qabachuun dhorkachuu barruun Jawaar kan isin iskiriin irratti argaa jirtan kun ni agarsiisa. Jawaar barreeffama isaa yoo xumuru akkaataa waliigalteen jedhameetti raawwatamee fi tarkaanfii Bilxiginnaan loltoota sana irratti fudhate sirrii akka hin taane himuun wanta kana jala buree balaaleffateera. Baatii muraasa dura gareen Faqqadaa Abdiisaa yeroo lammaffaaf yoo Bilxiginnaatti galu isa jalatti lolaa kan ture gareen nama jaal yaaddessaa jedhamuun hoogganamu ammoo jalqaba torban kanaa galeera. Faqqadaa fi gareen isaa godinaalee akka Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa keessatti uummata Oromoo irraa meeshaa hiikuun haleellaa faannoof saaxiluu fi uummata hiraarsuun himatamaa turan. Gareen kun uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuu akeeka godhatee haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffatallee raawwachaa tureera. Gareen sun galuutti gama mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiin gammachuu guddaatu jira. Kunis qabsoochi calaa jiraachuu agarsiisa. Gabaan waan baateef nagadatti akkuma jedhamu mootummaanis warra bobbaafate galfachuu itti fufeera. Mootummaan afaan faajjii uumuuf WBO'n galee jedhus ABO'n WBO'n soba ta'uu hime. Gorsaa olaanaan ABO'n WBO obbo Jireenyaa Guddataa lakkoofsi loltoota tibbana godina Horroo Guduruu Wallaggaatti galan jedhamee hamma odeeffame akka hin taane ibsuun loltoonni sun kan keenya miti kan mootummaan ofumaa bobbaafatedha jedhan. Jarri kun loltoota keenya miti. Loltoota keenya jechuun loltoota waraana bilisummaa Oromoo ka jennu waraana bilisummaa ka dirreerraa falmaa gaggeessu, ka hoogganaa qabu, ka sagantaa qabu, ka kaayyoo qabu, ka galma qabu sanaa jechuudha. Sanammoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree jiru ajajaansaa jaal gartee Marroo Dirribaa, itti aanaan ajajaasaa jaal Gammachuu Abbooyyee, ka koree raawwachiistuu qabu, ka gartee miseensa gumii sabaa ka zooniilee 8 jalatti hammatame. Zooniileen 8 kun immoo ajajaa mataa isaanii qabani, akkasumas koree mataa isaanii qaban. Isaan jalatti immoo kutaa waraanaa jiru, birgeediin jiru, Cibraan jiru, Buttaan jiru. Akka kanaan tartiibaan amma taakkiyaatti yookiin amma sagliitti deemaa jechuudha. Yeroo adda addaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo moggaafatanii gartee bosona keessa jiranii jechuudha. Warra akkasii kan mootummaan bobbaasullee ni jira. Ammoo gartee ka waa butatee deemus ni jira. Caasaa keessaas gartee gaafa abboommiin itti dhuftu abboommii baqatee achi bahetu jira jechuudha. Kanaaf jaal yaaddeessaa jaarmiyaan ABO'n yookiin waraanni bilisummaa Oromoo ajajaan ol'aanaa quban qabu hin beeku jechuudha. Waraana keenya miti jechuudha. Lakkoofsi isaaniis amma kana miti. Dhageenya irraa eenyu waliin akka turan, naannoo kam akka sosso'aa turan, waan isaan hojjechaa turan, ka galan, ka kanaa gadii akka ta'etti 30 keessa akka ta'etti qabna jechuudha. Amma waraana keenya illee miti. Waraanni keenya quba qaba. Eenyufa akka ta'an gartee Faqqadaan yeroo darbe galee jedhamee amma immoo kanatu galee jedhamaa, boru sanbiraa jedhamaa. Ajandaadhuma waan akkasii waraanni bilisummaa Oromoo suuta galaa jira. Isa jedhu mataa namaa keessa kaa'uudhaaf kataate malee akkuma gartee ofumaa kukkutanii goggodhanii kan duras quunnamanii gartee waliin sosso'aa turanidha akkas godhuu jechuudha. Gaafa gartee dirreen itti dhiphattus saamicha gaggeessan waan akkasii keessaas akka qooda fudhachuun isaanii baasne gaafa rakkatan gara sanaas deemanii jechuudha. Kanaafuu
quba qaba waraanni keenya eenyufa akka ta'an maal akka hojiin isaanii maal akka taate amma danda'e uummatarraa ittisuudhaaf tattaafachuu ture. Amma immoo bakka sanaa gaafa galanii akka tokkotti boqonnaadha. Walumaa galatti WBOn kan yaasan yaatu kan galchan galtuu osoo hin taane kaayyoo fi akeeka manaa baheef kan qabu, isaafis wareegama qaamaa fi qalbii kaffalaa kan jiru xomboora qabsoo faajjii injifannoo uummata Oromooti jechaa gabaasa addaa keenya har'aa asirratti goolabna.